Isatti hirkatee yoom sodaadhe beeka. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii akkam jirtu akkam yoo dhageessan akkam turtanii Waaqa keenyaaf galanni haadha isaatiif galanni ergamoota Waaqayyootiif galanni haa ta'u jechuudhaan guyyaa har'aa kana kutaa 43ffaa barnoota keenya walitti fufiinsaa ganama qabamuu tooftaa ittiin hafuura hamaa injifannuu fi mo'annu yookiin immoo barbadeessinu ofirraatii baasnu kan laallu ergamaa Waaqayyoo fi Eeliyaasiin kan jedhudha. Seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 21 gubbaa irratti karaa irratti akkas eeganiif ergamoota koo fuuldura keensiif ergaa jedha. Karaa irratti lafa irratti akkas eeganiidhaaf ergamoota koo fuuldura keetti siifin erga jechuudhaan Waaqayyoon qulqullicha Museetti dubbatee ture. Balaa tasaa nama quunnamuudhaaf jireenya namaa keessatti qorumsa namarra qaqqabuudhaaf ergamoonni Waaqayyoo akka nu eeganiif du'a jalaa akka nu baasaniif qorumsa jalaa akka nu baasaniif Waaqayyoon ergamaa isaa nuuf ergaa jechaadha. Egaa akkuma inni dubbatee jirutti anis ergamaa koo fuuldura keessii erga karaa irratti immoo rakkoo irraatii du'a irraatii gidiraa irraatii akkas eeganiidhaaf jedhaa jechaadha. Isa kanaatiif seera ba'uu boqonnaa 21 gubbaa irratti Waaqayyoon yeroo hundumaa karaa keenya irratti ergamoota isaa ergee akka inni nu eegudha kan nu hubachiisu. Hunda durayyuu akkuma ibsame hafuurota biraa gammachiisuuf jecha mootichi Bu'eel-Zobeelin naa gaafadhaa jedhee ergamoota isaa yookiin immoo namoota isaa ergatee jedha. Hafuura Bu'eel-Zobeelin gammachiisuudhaaf isa naa gaafadhaa jedheetu mootichi namoota ergee jedha. Ergamaan Waaqayyoo Eeliyaasin ka'ii mooticha samii ergamaa kan ta'e arguudhaaf ba'ii waaqa Aqaarooniitiin Bu'eel-Zobeelin gaafadhu. Kara deemtus karaa Israa'el irratti waaqa waan hin qabneedhaafiyyuu asirratti ka'ii mooticha Samaariyaa gaafadhu. Isa arguudhaafis ba'i. Waaqa Aqaarooniin Bu'eel-Zobeelin naaf gaafadhu. Karaan irra deemtu karaa Israa'el waaqa Israa'el waan hin jirreefii jedha. Egaa namoonni maaltu isaaniif mijata? Waaqa amanuurra seexana amanuu. Waaqa abdachuurra hafuura hamaa abdachuu. Waaqaaf jilbeeffachuurra hafuura hamaatiif jilbeeffachuutu namoota baay'eetiif milkaa'a jechaadha. Kanaafidha Waaqayyoon akkana jedha. Ni duutaa malee bakka baatetti hin galtu siree kee irraatii hin buutu jedhiin jedhe. Eeliyaasis deemee ni jedha. Asirratti walitti dhufeenya sadan tokko ni hubanna. Ilaalaa. Dhumni warra Waaqa hin amanne, dhumni warra Waaqa hin qabanne, dhumni isaanii du'adha. Yeroo isaan waaqa tolfamaa waaqessanii fi waaqa Aqaaroon Bu'eel-Zobeelin waaqessan Waaqayyo Eeliyaasitti ergaa kana dhaqii ni duuta malee lubbuudhaan hin jiraattu siree kee irraas hin buutu jedhin jedhe Eeliyaasin. Inni tokkoffaan Waaqayyoon ergamaadhaan wal argee sadarkaa lammaffaa irratti immoo ergamaan sun Eeliyaas faana wal arganii jedha. Dhuma irratti immoo sadaffaa irratti Eeliyaas yaada naannessaa fedhii erga fudhateen booda namoonni isa faana wal arganii jedha. Haa ta'u malee
Eeliyaas ergamtoota isaa waliin ta'ee gara Akiyaazitti deebi'e. Ergamtoota isaas gara mootichaatti dhiyaatanii jedha. Akiyaas immoo lamiin maaliif deebitanii ittiin jedhe. Innis immoo nama tokko nu arguudhaaf dhufe, deemee gara ergameetti gara mootichaatti deebitanii Waaqayyoon akkana siin jedha ittiin jedha. Waaqa Aqaaroon Bu'eel-Zebuulin akka gaafattaniif kan ittiin deemtan Israa'el biratti waaqa waan hin qabneefi jedha. Isin waaqa dhiistanii Bu'eel-Zebuulin kan gaafattan waaqa waan hin qabneefi moo waaqni hin jiru moo Bu'eel-Zebuulin maaliif waaqeffattu jedhee gaafatee jedha. Ni duuta malee bakka baateeti algaa sanarraatii hin buutu ittiin jedha jedheen. Maatiiwwan Waaqayyoo asirratti warri Waaqayyoon hin amanne dhumni isaanii du'adha. Warri seexana waaqessan dhumni isaanii badiidha. Waaqayyo kanarraatiin waa oolchu. Otoo waaqni jiru waaqa tolfamaa, otoo waaqni jiru seexana, otoo waaqni jiru waaqa tolfamaa sagaduun barbaachisaa miti. Mootichis jecha kana kan isaanitti dubbate nama sana bifni isaa maal fakkaataa ittiin jedhee jedha. Innis immoo namichi kun nama rifeensa qabu mudhii isaa kan hidhatedha ittiin jedhani. Innis immoo Teesbiyaawii Eeliyaas yookiin immoo Teesbiyaawii Eeliyaas ta'uu qaba jedhe. Moo naallabataale dursayyuu mootichi Eeliyaasin ni beeka. Kan beeknu waan sana akkamitti dhiisnee gara hamaatti kallattii hin taane kallattii jijjiirran. Waan hin taane keessas gallee waan hin taane waaqessina. Kan hubannu akkamitti akka hubannoo dhabne asirraati ni agarra jechaadha. Rakkoon keenya yeroo baay'ee waaqa dhiisnee seexanaaf sagaduu, shakkuu, waaqa tolfamaa duukaa bu'uu, waaqa tolfamaa waaqessuudha yeroo baay'ee rakkinni keenya. Dukkana keessatti kan deemu waan hamaa, rakkoo hamaa halkanii hin sodaatu. በጨለማ ከሚሄድ ክፉ ነገር ከአደጋ ከቀትር ጋኔን አትፈራም። ዱkkana keessa kan deemu waan hamaa balaa halkanii hafuura hamaa hin sodaatu jedha Faaruu 90:6 gubbaa irratti gaafa laallu. Kanaan booda mootichi ajajaa 50 waamee loltoota 50 waliitiin gara Eeliyaasitti ergee jedha. Eeliyaasin gaara gubbaa irra, mataa gaara gubbaa irra taa'ee qarriira taa'ee turee jedha. Ajajaan 50 sun nama Waaqayyoo yaa nama Waaqayyoo yaa mooticha bu'isiin jedha jedheen. Ajajaan 50 sun yaa mooticha Waaqayyoo gaara kanarraatii bu'isiin jedha Waaqayyoon jedheetu dubbatee jedha. Nuti kan dandeenyu ammamidha ni dhamaana. Meeshota keenyas sagantaa keenya keessattis waan baay'ee jira. Mootichi hunduu nutis erga buuneen isin immoo ni buutu. Erga nuti kufne isin immoo ni kuftu jedhe. Rakkoo isaanii akka qooddataniidhaaf malee gammachuu isaanii akka qooddataniidhaaf miti. Yoo nuuf milkaa'e itti fufnaa. Yoo nuuf milkaa'uu baate immoo ittiin kufnaa. Rakkoo yeroo sanaatiif mootichi Samaariyaa kan itti baay'atu humna erge. Ergamtoota isaas baay'ee dinqii kan ta'an haala kanaatiin tole jedhanii Eeliyaasin buusuuf deemanii
jedha. Eeliyaas kan jedhe immoo gaara Israa'el irradha. Kan inni jiru gaara Israa'el irradha. Israa'el jechuun Yizeraal Waaqayyo ni kenna jechuudha. Eeliyaas anis nama Waaqayyoo kanan ta'e samiirraa bu'e, siinis immoo fakkeenyota kee namoota haa nyaattu ittiin jedhe. Samiirraatii ibiddi buutee naannessaa tokkootiin warri kaanis miidhamanii jechuudhaan asirratti kaa'eetu jira. Maatiiwwan Waaqayyoo, egaa yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti rakkoo nuti finnuutiin, gidiraa nuti qaqqabsiisnuutiin miidhaan baay'een, gidiraan baay'een nurra qaqqaba. Eenyu waaqessuu qabna? Eenyuuf jilbeeffachuu qabna? Eenyuuf kufnee sagaduu qabna kan jedhu beekuun, hubachuun nurra jira malee otoo Waaqayyo jiruu seexanaaf jilbeeffannee, otoo Waaqayyoon abdachuu qabnu irree keenya abdannee deddeebi'uun nurra hin jiru, nurraa hin eegamu, gaariis hin ta'u, gaariis nuuf hin ta'u jechaadha. Nama Waaqayyoo ari'achuun immoo barbaachisaa miti. Nama Waaqayyoo waaqa tolfamaatiin wal fakkeessuun immoo barbaachisaa miti. Isa kana ture Eeliyaasin kan isa mudate. Eeliyaas faana kan jiru humna Waaqayyooti. Eeliyaas faana kan jiru gargaarsa Waaqayyooti. Eeliyaas faana kan jiru irree Waaqayyooti. Jabina Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon isa faana ta'e, namni ergamoonni Waaqayyoo isa faana taa'an yoomillee yoo ta'e hin kufu. Eeliyaas bar lafa nyaanni lamni dhugaatiin hin jirretti samiirraa quroon samii nyaataaf dhugaatii isaaf fidaa turtee jedha. Maaliif? Ergamaa Waaqayyooti isa faana duukaa jira. Asirraati barumsi guddaan waaqeffannoo biyya lafaa kana keessatti waaqeffannoo Waaqayyoo dagachuu akka hin qabnedha. Qalbeeffachuu akka qabnudha. Waaqa waaqeffachuu qabnu kana qofaa waaqessinee akka isa duukaa buunuudhaafidha. Isa qofaaf sagannaa, isa qofaaf jilbeenfanna waan ta'edhaaf. Maaliif? Isa qofaatu waaqa dhaqa. Isa qofaatu mootii dhaqa. Isa qofaatu mootii biyya lafaati jechaadha. Eeliyaas nama Waaqayyoo dhiphisuuf yaaluun isaanii, rakkoon isaanii booda isaaniif badii ta'e jechaadha. Kanaaf kana beeknee amantaan cimnee dhaabannee waaqa keenya waaqessinee waaqa turfamaa irraa fagaannee waaqa nu uume nu jiraachisutti isaaf sagaduun, isa faana ba'uun dirqama keenya ni ta'a jedha. Kutaanii 43ffaa kanumaatiin gaafa xumuramu torbeef taanu Waaqayyootiif jilbeeffachuu kan jedhu kutaa 44ffaa waliitiin ni ilaallaa. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u, nu haa turu. Itti fufa barnoonni keenya. Karaa tamsaasa kallattii kutaa 43ffaa 44ffaa baranneerra. Isaan akkuma jedhanii taa'ee guyyaa har'aa kana kutaa 43ffaa barannee kutaa 44ffaa